oduu ammi oduulee mata kan qalbii nama cabsitu isin eegala jaal Khadiir Martuu fi Dooktar Gammachuu Magarsaa jaal Khadiir Martuun qabsaawaa mirga dhala namaa qabsaawaa mirga cunqurfamtootaa jechuudha kan jiruu isaa guutuu ummata Oromootiif jiraate abbaa sagalee warraaqsaa garuu haalli arra inni keessa jiru ummata Oromoo ummata bal'aa jiruu isaa guutuu kanatti jechuudha itti jechuudha sammuu tuqamee asiin gee kana jechuudha kana keessatti akkana jiraachuun waan hedduu nama gaddisiisate akkaan qalbii nama cabsuuti. Dhugumatti jechuudha gizeen suuraa isaa agaru galgala kana jechuudha ni rifadhe karaan deemu wallaahi akkasumatti jechuudha imimmaan ijarraan roobe. Uummanni keenya nuti jechuudha gootota keenya afaaniin faarsu warreen du'e faarsuu fi kan jiru gartee miti bakka inni jiruu fi akkaataa inni jiru hin beeknu silaa gartee miti arraan tana isaanii Khadiir Martuun haala silaa inni keessa jiraachuu qabu dhiisaadha. Inumaa maqaa isaatiin Oromiyaan tun guutuun kutaa Oromiyaa bakka bakkaati jechuudha godinatti hanga magaalaatti maqaa isaatiin waa godhanii waan silaa dhaloonni irraa fayyadamu godhuutu nurra jiraata jechuudha. Garuu keenya immoo gaddaan addunyaa irraa deema nuti afaan hin faarsine jetteenye. Kanaaf uummanni Oromoo rabbiin Khadiir Martuu nuuf haa fayyisu. Aadaa akkana ofirraa dhiifnu guyyaa lamaaf iyyinee sanuu jechuudha akkana haa dhiifnu abbootii qabeenya ummata Oromoo kan kiristaanaa kan beentee kan muslimaa hundi keessanuu Khadiir Martuun haala keessa jiru ni gartan. Khadiir Martuudhaaf dirmadhaa warri diyaaspooraa ammaas bakka jirtanii akkami gargaara isin akkami gargaaran jiina garteemi hatattamaan paaspoortii ni qabdan bakka inni jirutti argama hundi keessanuu aantummaa irraa agarsiisa jiruu isaa guutuu takkaa jiruu guyyaa tokko nyaadheetiin bulaayee jeetti yaanne fuuldurallee hanga jirutti gartee miti ummanni Oromoo ummanni xiyyaanaa nyaatu jechaa jira haala inni agartan jechuudha ani isinitti himu jechuudha waa'ee isaa kanaaf warri diyaaspooraa amma yeroodhaan qaamaan achitti argaman isin jaa ummanni Oromoo hundi jechuudha dafa ammaa jechuudha ammatti gama hundaan dirmadhaaf isin jenna kanatti aansuudhaan Dooktar Gammachuu Magarsaati hayyuu abbaa seenaa kan akkasuma jechuudha waa hedduu hojii isaatiis akkana jee isin himuu danda'u inninis jechuudha haala Oromoo biyya bulchaa jireenyutti kan qabsaa warri biyya bulchaa yeroo jechuudha hooggantoonni asii namoota jechuudha yaamee suuraan itti ka'uudhaaf hodhaa jee qulfii manaa kennuuf Finfinnee handhuura Oromiyaa keessaa deemee Dambidoollootti galuun ummata Oromootiif salphina guddaa bara xiqqeenya guddaa bara harrumaan jechuun waan hin dubbadhuun wallaalee sagantaa waa'ee isaan lamaan Khadiir Martuu fi jechuudha Gammachuu Magarsaa Dooktar Gammachuu Magarsaa irratti haasoo dheeraa waan hin haasa'uun qaba kanaaf gara uduulee addunyaa guutuu gaatan galgala isinirraa jechuudha wannan godhu akkittiin isin dabarsan isiniin jaa. Kanatti aansuudhaan barsiiftuun barattuu jechuudha hojii manaa hin dalagne maaliif hin dalagin jechuudhaan akka malee jechuudha adabdee akka malee tumte poolisiidhaan to'annaa jala ooltee jirti. Barsiisonnis ijoollee yoo hojii manaa hin dalagnes dalagaa jaatuma afaanumaan itti jajjabeessaa malee hin tuminaa ijoollee barnoota irraan baqachiisinaa isiniin jenna. Uummanni akkamte uummanni biyya teenyaa kun. Barsiiftuun barattuu isii jechuudha maali hojii manaa hin dalaginiif akka malee jechuudha adabdee tumte poolisiin to'atamuun barsiisota hundaaf fakkeenya haa ta'u jechuumaa fi oduu keessatti isin dhiyeesse shergootaniiti bakka yoo waliin geessan jechuudha. Kanatti aansuudhaan manni marii ministeerota walgahii irra taa'een waa hedduu raggaasisee jira. Lammiileen biyya alaa jechuudha qabeenya dhaabbataa gadhaabisuuf akka jechuudha investimentii biyya irratti godhu ajajni kunis raggee jira jedhamee jira. Ammoo duraan jechuudha lammiileen biyya alaa qabeenya jechuudha dhaabbataa biyya teenya keessatti kan dhaabbatee jechuudha raggaasisee miti. Kun ammoo amma yeroo jalqabaatiif kun jechuudha dargaggootaafis hojii uumaa akkasuma biyyaas ni guddisaa haala babal'ina wannaattis jireenya kan cimsu jechuudhaan raggaasisanii jiranii. Kun ammoo isin akkamiin ilaaltan akka kiyyatti ani ilaalcha gaariin ilaalle hundaafuu jechuudha isinii dhimee isin akkamiin ilaaltan. Kanatti aansuudhaan lolli raayyaa ittisa biyyaatii fannoo Amaaraa hedduu deemaa jirus akkuma itti fufetti jira. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Guyyaa arraan tanaa guyyaa dafqaan bulaati jechuudhaan addunyaan kabajaa oolte. Guyyaa dafqaa bulaa jechuudhaan kabajamuu erga eegalee jaarraa tokko caalee jira hawaasa addunyaa duratti. Kanaaf arraan addunyaan guutuun ergaa baga guyyaa dafqaan bulaa geessan jechuudhaan dafqaan bulaa jajjabeessaa ergaa kanaas dabarsaa fi jiran.
Kanatti aansuudhaan ibiddi Israa'el qabatee babal'achuurraa kan ka'e to'achuu dadhabuudhaan deeggarsa hawaasa idil addunyaatti lallabachaa jiran. Hawaasni idil addunyaa nu dhaqqabaa deeggarsa nuu godhaa kottaa nu wajjin dhaamsaa jechuudhaan lallabachaa jiran. Kana tumsii jechuudha Falastiin. Rabbiin gizee waan lolchiisu fedhe waan fedhe lolchiise jechuudha. Junuuda jechuudha waraana Rabbii wanni takka hin beektu jee Rabbiin quraana keessatti. Uummanni ana jechuudhaan dhaadachaa ture arraan tana isaanii baqachuu jira jechuudha. Yerusalaam immoo maali achiif jechuudha taalafiif jidduu daandiin citee jira. Hawaasnis baqa eegalee hawaasni Israa'el akka jechuudha Falastiin barana baqachaa baatetti arra daandiin tokko akkan dhufee jira jechuudha. Laala tumsi Rabbii hin turuu kanaaf itti hafuufu jenna hanga guutuun isaanii barbadaawanitti. Yaa Rabbi walitti dhaabii itti fufsiisi ibidda kana. Israa'el amma haalli isiin keessa jirtu hawaasa idil addunyaatti lallabachaa jirti. Nu dhaqqabaa jechuudhaan. Kanarratti jechuudha ammaan tana niin beekaa jechuudha warri Oromoo kiristaanaa tuni baay'een isaanii gaa hundaa miti. Warri jechuudha namummaan ittiin dhageemne kan Israa'el kan akka waan qaama isaaniitti yookaan biyya isaanii lammaffan laalan akkamitti kana jaanjaanii lolaa jiran. Laala dhageeffadhaa isinii Israa'el isin Oromoodha. Isin galee itti aansuun ammaasiis Israa'el amantiin isaanii Yahudiyyaadhaa'u ammaas dabaluudhaan inni kun mootummaan Israa'el amantii kamiifuu jechuudha kabajaan qabu. Nama kamiifuu dantaarraan qabu. Bar nama gartee seera mana murtii idil addunyaa cabsee bar kan manni murtii idil addunyaa duugaa shanyii inni raawwachaa jiru jechuudha. Kasasamee himatamee himanni isaa raggayee jechuudha himanni himatamee akka hidhamu jechuudha ajaja dabarsee ajaja hidhaa san dheeysee duugaa shanyii itti fufaa jira. Dheengaddan maasis guyyaa ayyaana guddaa kan uummata kiristaanaa kana masgidaan jaamiti chaarjii isaanii keessa seenee manguddoota guuraa ture hidha guuraa ture waraanni isaa. Kanaaf gaafa isin jechuudha waaqaa wajjin jira Yesuusii wajjin jira. Yesuus irraan tana gaanii rafeensi ayirrii waaqayyaa jechuudha irraa dhaamsu ibidda kana. Kanaaf waluma faana isin uummanni Oromoo warri wanta jiru kun waa'ee Israa'el irratti tasumallee uummata Oromoo dhiiga keessanii wajjin walitti hin bu'ina. Gocha inni namummaa naa isin dhageemtu dhugumatti isin yoo jechuudha Israa'el jettan dhiigaa isin qabdan namummaa isin qabdanii jechuudha namummaa keessaa isin baasa. Dhugaa walitti himuu gaariidha dhugaa walitti himna. Kanaaf ibiddi Israa'el qabate kun amma itti fufee jira. Waluma faana jennaan dhabama Ameerikaadhaas akkasitti Los Angeles jes godhe amma kunis kana sirriidha. Kanatti aansuudhaan biyyoonni jechuudha likureera gurguddaas qabdu kan ollaa taatee michummaan isaanii duraan waliin hojjechaa turan erga wal dhabdeen jidduu kana argamtee Hindiyaa fi Paakistaaniin ammas haleellaa qilleensaatiin waan jechuudha wal eegalu yaan fakkaata. Gama lamaaniinuu qophaa'anii takatti ibiddachi guurrachaa jiran daangaa irratti Kashmiir irratti. Addunyaan guutuun waan lolaan guutamaa jirtu fakkaatti. Kanatti aansuudhaan pirezidaantii qaxalee leenca Afrikaa kan jaarraa kana Afrikaadhaa dhalate bulchiinsa jechuudha Burkina Faso Ibrahim Traoré warri lixaa gaa jechuudha wanni irra godhaa ture mantana jechuudha gocha jechuudha fonqolcha irratti gaggeessaa jiran gammatti. Kanaaf uummanni Afrikaa guutuun hawaasni kanneen akka biyya Gaanaa Maalii hedduun jechuudha hiriira isaa ba'aa jiran akkasuma warra lixaa kana balaleeffachaa jiran. Asirratti inninis hedduu hawaasaas galatoonfatee jira. Leenca tokkicha kana bar Afrikaan nu markatte nuti gartee miti iyyummaas qabaannu rakkinaas qabaannu rakkina jecha diinaaf hin jijjiilbannu jira. Leenca akkanaa kana amma bar nama jechami uffata carkaa jechuudha Afrikaan biyya jechuudha guddaafaa yookaan jechuudha wasakatti gatanii miti jee bar Ameerikaatti deebise dhugatti nama akkana Afrikaan guutuu wajjin dhaabbachuu qabdi. Leenca dhugaati. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa Yukureen jechuudha waliigaltee albuudaa Ameerikaa wajjin mallatteessitee jirti yala murtee kan duraan jechuudha sanuma diddaaf oliiga fiigee wanna ta'e amma immoo mallatteessee jira. Ameerikaan duraanuu kan isin barbaaddu kana irraa harkattee jirti. Kana kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaa oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin galu deemuutti sherduu tooraan facaasa anka isin dhiyeessu oduu ammeetii oduulee galgalaa haaree guyyuu harkachuudhaaf mallattoo gurraatti argamu deemuutti kunan sabskaraayii godhaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Shir godhaa facaasaa waliin ga'a.